Tole baga nagaan gara chaanaalii kanaa dhuftan jecha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattanii maqaan chaanaalii kanaa Waaqtolaa Tube jedha. Chaanaalii kana eessaa arganna namoota jettaniif ammoo dura appilikeeshinii yuutuubii silkii keessan irratti yookaan laaptooppii keessan irratti buusuudhaan install erga gootanii booda itti aansuudhaan search baarii yuutuubii irratti Waaqtolaa Tube jettanii barreessuudhaan armaan gaditti akkuma iskiriin irratti argisiisaa jiru Waaqtolaa Tube jettanii yeroo search gochuudhaan filannoo isinii dhufu keessaati Waaqtolaa Tube kan jedhu kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Jecha akkasumas hiriyoota keessan akka itti fayyadamaniif affeera. Maqaa koo hin daganne maqaan koo Waaqtolaa Balaachoon jedhama. Barattoota sadarkaa tokkoffaa tokko hanga 8 baratan nan barsiisa. Akkasumas gaaffilee barattoota kutaa 8ffaa qormaata kutaa 8ffaatiif qopheessanii nan qo'achiisa. Kana qofaas miti barattoota kutaa sadarkaa lammaffaa 9 hanga 12 baratanii nan barsiisa. Gaaffilee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatiif barattoota kutaa 12ffaa qopheessanii nan shaakalchiisa. Kanaaf akkuma Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraa jedhanii barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa akkuma jedhanii maatii chaanaalii kanaa ta'uudhaan barnoota keessan hordofaa jechuun dhaamsa chaanaalii kanaati. Mee kallattiidhumaanii gara sagantaa keenya guyyaa irraatti dabarru. Yeroo darbee gaaffilee adda addaa kan kutaa 8ffaa qormaata baroota darbanii hojjechuun keenya beekamaadha. Isinis buuftanii itti fayyadamaa akka turtanii abdiin qaba. Har'a immoo gaaffii 16ffaa kanarraa kaafnee yoo ilaallu maal jedha? Yuunitoota armaan gadiitti kennaman keessaa yuunitoota safaratamoo diriirfamoo kanneen ta'an isaan kamidha jedha. Barnoota daree keessanii keessatti akkuma barattanii yuunitoota safaratamoo fi yuunitoota bu'uuraa jechuun maal jechuu akka ta'e kallattiidhaan barattanii turtanii. Yuunitiin wantoota ittiin safarru kallattii lamatti ilaaluu dandeenya. Yuunitii bu'uuraatii fi kanneen shallagamoodha yookaan diriirfamoodha. Isaan kenname kana keessaati akka gaaffii keenyaatti yuunitoota safaratamoo diriirfamoo kanneen ta'an isaan kamidha? R kan jiru meetir kiiwubii, sekeendii, kiiloomeetir per meetir kiiwubiidha. Baarra kan jiru meetir kiiwubii, niwuteenii, kiiloomeetir per meetir kiiwubiidha. Caarra kan jiru sekeendii, meetira, ampiirii jedha. Daarra kan jiru immoo meetir kiiwubii, sekeendii, ampiirii jedha. Isaan kana keessaati R kan jiru meetir kiiwubiin shallagamoo ta'e, sekeendiin yuunitii bu'uuraa waan ta'eef filannoon kun kufaa ta'e. Baarra kan jiru immoo meetir kiiwubiin shallagamoodha. Niwuteeniin yuunitii garaagaraarraa shallagamee argame kanaaf diriirfamoodha. Kiiloomeetir per meetir kiiwubiinis shallagamoodha. Caarra kan jiru sekeendiin yuunitii bu'uuraati, meetirri yuunitii bu'uuraati, ampiiriin yuunitii bu'uuraati. Daarra kan jiru meetirri kiiwubiin meetira diriirfamoodha. Sekeendiin bu'uura, ampiiriin bu'uura waan ta'eef akka gaaffii kanaatti deebii sirrii kan ta'u maalidha? Baarra inni jiru kun maal ta'a? Filannoo keenya isa sirrii ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu yeroo dhannu gaaffii 17ffaan maal jedha? Miliyeena 10 meetira gara kiiloo meetiraatti yoo jijjiirru isa kam ta'a jedha. Filannoon 11 baay'isuu 10 meetir 10 ekspoonentii 2 kiiloomeetiradha. Asitti baay'isuun dogoggora idiitii ta'ee darbee dhiifama jecha. Baarra kan jiru immoo 1 baay'isuu 10 ekspoonentii 3 kiiloomeetiradha. Caarra kan jiru 1 baay'isuu 10 ekspoonentii 4 kiiloomeetiradha. Daarra kan jiru 1 baay'isuu 10 ekspoonentii 7 kiiloomeetiraa jedha. Isaan kana keessaati kan nuu kenname miliyeena 10 meetira kana gara kiiloomeetiraatti yeroo jijjiirru isaan kenname keessaa isa kam ta'a kan jedhuu fi mee asitti isin argisiisu kan nuu kenname miliyeena 1 miliyeena 10 miliyeena 10 kana gara meetiraatti yoo deebinu maal ta'a jedhuu fi 1,000tiif kallattiidhaan irraa jechuudha. 1,000 miliyeena isa nuu kenname barreessaan jira. Okay. Zero meeqa qabna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qabna. Isa kana baay'isuu 1,000tiif irra jechuudha. 1,000 yoo hirree 1,000 gara meetiraatti jijjiiruudha kiiloomeetiraatti jijjiiruudhaaf 1,000 yoo hirree 1,000 fan hirree 1,000 firaan jira.
asirraati yeroon 1000 firu duwwaan 3 duwwaa 3 ijji wal balleessa asirraa duwwaa 3 ijji wal balleessa kanatti natti nuufee maalidha kanitti asitti nu hafee maal ijji wal qixxeedha tokko great dhiifama duwwaa 4 tafee jechuudha 0 qabna 0 kun yuunitiin keenya maaliidhaan kennamee jira kiiloo meetiraan kennamee jira jechuudha kiiloo meetiraan kennamee jira meetiraan kennamee jira kiiloo meetiraan kanaafi filannoo armaan olitti nu kenname keessaati yookaan filannoo armaan olitti gaafatamne kana keessaati tokko baay'isuu 10 kuma 10 kana wajjin wal qixxeedha jechuudha kanaaf deebiin keenya baarra isa jiru ta'a jechuudha deebiin keenya baarra isa jiru ta'a jechuudha gara gaaffii lammaffaatti yeroo dabarru gaaffii lammaffaa maal jedha kanneen armaan gadii keessaa oksiidii sibiilawaa kan ta'e kamii jedha kanneen armaan gadii keessaa yookaan filannoo armaan gadii keessaa oksiidii sibiilawaa kan ta'e kamii jedha yeroo gara filannoo keenyaatti deebinu dhiifama kanneen armaan gadii keessaa oksiidii sibiilawaa kan ta'e kamidha R'ra kan jiru S dha O dha B'rra kan jiru fosforasiidha oksijiiniidha C'rra kan jiru soodiyeemiidha oksijiiniidha D'rra kan jiru naayitiroojiiniidha oksijiiniidha kallattiidhumaanii oksiidii sibiilawaa kan jennu wal nyaatiinsa oksijiiniitii fi kan elementii sibiilaa gidduutti geggeeffame wanta ta'eef deebiin addanatti qabnu kun maal ta'a jechuudha kani C'rra jiru kana ta'a jechuudha kan C'rra jiru kana wajjin wal qixxee ta'a jechuudha kanaaf deebiin keenya C ta'a gaaffii itti aanu maal jedha bulbulli adda addaa lama amooniyaaf haayidrookilooriik asiidii ujummoolee yaalii adda addaa keessa jiranitti cobni finoflaatinii muraasni osoo dabalame jijjiiramni halluu agarsiisicha bulbuloota amooniyamiif haayidrookilooriik asiidii keessatti mul'atu wal duraa duubaan kam ta'a jedha irraan deebi'a bulbulli adda addaa lama amooniyamiif haayidrookilooriik asiidiin ujummoolee yaalii adda addaa keessa jiranitti cobni finoftaaliinii muraasni yoo dabalame jijjiiramni halluu agarsiisicha bulbuloota amooniyamiif haayidrookilooriik asiidii mul'atu wal duraa duubaan maal isa kam ta'a jedha osoo kana in ilaalin fuula dura mee kitaaba keessan irraati akkaataatti halluu jijjiirtonni argaman isiniin agarsiisu asirraa maal jedha akaakuu argisiistootaa jedha argisiistonni kun gosa addaatu jira liitamiisii diimaa jedha liitamiisii cuquliisadha fenoftaaliinii jedha miitaayilii burtukaanawaa jedha as keessaati immoo halluun jalqaba ture liitamiisiin kun diimaa liitamiisiin kun cuquliisa halluu dhabeessa fenoftaaliiniin burtukaanawaadha nittaanu jijjiiramni halluu bulbula asiidii keessatti kan liitamiisii diimaa maal ta'e jijjiirama hin qabu jijjiiramni halluu bulbula beezii keessatti immoo cuquliisa ta'e jechuudha maaloon liitamiisii diimaan liitamiisii cuquliisa immoo cuquliisa asiidii keessatti diimaa ta'e beezii keessatti immoo jijjiirama hin qabu fenoftaaliiniin halluu dhabeessaadha asiidii keessatti jijjiirama hin qabu beezii keessatti immoo piinkii ta'ee argamee jechuudha meetaayiliin burtukaaniin immoo burtukaanawaadha asiidii keessatti diimaadha beezii keessatti immoo keelloo ta'ee argame kanaafi akka gaaffii amma asirratti gaafatamne kanatti bulbuloonni wal duraa duubaan makamanii maal taasa jedhuu fi jalqaba piinkiif diimaa jedha baan diimaaf cuquliisadha caan cuquliisaaf diimaa jedha daan immoo piinkii fi halluu dhabeessa jedha kanaafi akkuma ani asirratti isinitti argisiisee ture wal duraa duubaan jalqaba maal qabna amooniyaa qabna ittaansine haayidrookilooriik asiidii waan qabnuufi inni daarra jiru yookaan filannoo daan kuni deebii ta'a jechuudha isa jalqabaa keessatti maalidha piinkii ta'a isa lammaffaa keessatti immoo beezii keessatti immoo asiidii keessatti immoo halluu dhabeessa ta'a jechuudha gaaffii itti aanu
Gaaffii itti aanu kanneen armaan gadii keessaa dalagaa sirna integumeentarii namaa kan hin taane kamii jedha. Tempireechara qaamaa to'achuu, qaama miiraa to'achuun tajaajilu, garee vaayitaaminii B oomishuu, daarra kan jiru immoo qaama miiraa balaa irraa ittisuu jedha. Gaafficha irra deebi'e akkana jedha. Kanneen armaan gadii keessaa dalagaa sirna integumeentarii namaa kan hin taane kamidha. Tempireechara qaamaa to'achuu, qaama miiraa to'achuun tajaajilu, garee vaayitaaminoota B oomishuu, qaama miiraa balaa irraa ittisuudha. Kanarraati mee fakkii tokko isinitti argisiisu. Fakkii kenname kana mee fakkii tokko isinitti argisiisu. Integumeentariin kuni fakkii armaan gadii fakkaata. Isaan kuni ujummoolee isaan bakka irratti argaman kana wajjin wal fakkaatuu fi isaan kennama keessaati. Gaaffilee armaan olitti gaafatamne kana keessaati. Tempireechara qaamaa to'achuudhaan ni tajaajila. Qaama miiraa to'achuun ni tajaajila. Garee vaayitaaminii B oomishuudhaan garuu faayidaa waan hin qabnee fi isaan kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Caarrasa jiru ta'a jechuudha. Gaaffilee itti aanu kanneen armaan gadii keessaa caasaa sirna integumeentarii namaa kan ta'e kamidha? A. Tiruudha. B. Xannacha zayitaadha. C. Rajijiidha. D. Afuuffee qilleensaadha. Isaan kana keessaati sirna kanneen armaan gadii keessaa caasaa sirna integumeentarii namaa kan ta'e xannacha zayitiiti jechuudha. Xannacha zayitii deebiin isaa maalirra isa jirudha? Baarra inni jiru xannacha zayitii ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanuuf kanneen armaan gadii keessaa dalagaa sirna lafee guutuu namaa kan ta'e kamii? A. Tempireechara qaamaa to'achuu. B. Dhaannaa onneef gargaara. C. Oksijiinii qaamotaaf geejjibuu. D. Seelota dhiigaa oomishuufi jedha. Isaan kennama keessaati kanneen sirna lafee guutuu fi faayidaa kan ta'ani daarra isa jirudha. Seelota dhiigaa oomishuu jedha. Sababiin isaa seelonni dhiigaa dhuka lafee keessatti waan oomishamanii fi deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu gaaffiin 24ffaan gosoota ilkaanii armaan gadii keessaa fiixee qaramaa kan qabu ta'ee nyaata tarsaasuu fi uruuf kan oolu isa kamidha? Fiixee qaramaa kan qabu ta'ee nyaata tarsaasuu fi uruuf kan oolu isa kamidha? A. Aawoo. B. Ilkaan duree. C. Qarriffaa. D. Daadee jedha. Isaan kana keessaati tokko isaaniitii fi kan Aa'oon bulleessuuf gargaara. Ilkaan dureen immoo ciniinuu fi muruuf gargaara. Qarriffaan maaliif gargaara? Tarsaasuu fi uruuf gargaara. Daadeen immoo caccabsuudhaaf gargaara. Kanaaf deebiin keenya isaan kana keessaati gosa ilkaanotaa armaan gadii keessaa kan fiixee qaramaa kan qabu ta'ee nyaata tarsaasuuf uruuf kan gargaaru qarriffaa isa jedhudha jechuudha. Deebiin isaa caarratti isa argamu kanaadha. Yookaan fakkii isaa yoo isin yeroo tokko sanatti argamtu hin argamu miti, baay'ee fakkiin isaa hin argama. Isheen kuni fakkii qarriffaan ilaa kunoo ishee kana jechuudha. Qarriffaan ishee kunoo deebiin nuti amma filanne wantoota uruuf tarsaasuuf ishee gargaartu ilkaan ishee qara kana jechuudha. Ishee kanaan daattu jechuudha yeroo waan nyaatta. Okay, gaaffii itti aanu. Gaaffii 25ffaan maal jedha? Sirnoota namaa armaan gadii keessaati qilleensa qulqulluu sombaa akka ga'u kan taasisuuf oksijiinii qaamotaaf kan dhiyeessu kami jedha? Sirnoota namaa armaan gadii keessaa qilleensa qulqulluun sombaa akka ga'u kan taasisuuf oksijiinii qaamotaaf kan dhiyeessu kamidha jedha? Aan sirna marsaa dhiigaa jedha. Baan sirna maashaa jedha. Caan sirna argansuudha. Daan sirna bullaa'insa soorataa jedha. Isaan kana keessaati kanneen kaanii sirni marsaa dhiigaa fi sirni maashaa sochiidhaa fi sirni argansuu qilleensaa fi sirni bullaa'insaa nyaata bulleessuu waan ta'uuf deebiin isaa maal ta'a? Sirna argansuun qilleensa onneetii fi yookaan gara qaamaatti rabsaa jechuudha. Gaaffilee itti aanu gaaffii 26ffaa filannoowwan armaan gadii keessaa caasaalee sirna marsaa dhiigaa namaa kan of keessatti hammate kami jedha? Filannoo A. Onnee tiruu ujummoo dhiigaa. Filannoo B. Onnee dhiiga ujummoolee fincaanii. Filannoo C. Onnee dhiiga ujummoolee dhiigaa. Filannoo D. Onnee kalee ujummoolee dhiigaa jedha. Akka gaaffii kanaatti filannoowwan armaan gadii keessaa caasaalee sirna marsaa dhiigaa namaa kan of keessatti hammate caarratti isa argamudha jechuudha. Onneedha. Onnee ishee dhiiga geejjibdu dhiiga ujummoolee dhiigaati jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Caataa jechuudha. Gaaffii itti aanu yookaan gaaffii 27ffaan caasaalee sirna wal hormaataa namaa armaan gadii keessaa
caasaan sirna wal hormaataa dhiiraa kan ta'e kamii jedha. Vaayis difaarsii gadameessa jedha. Caan ujummoo ovariidha. Daan saarviksii jedha. Isaan kana keessaati sirna wal hormaataa dhiiraa kan ta'e saarviksii isa jalqabarra jiru aani vaas daayiversiin kan jedhuu fi gadameessa ujummoo ovarii saarviksii kan jedhu keessaati. Vaas daabarsaanis kan jedhu yookaan ujummoolee sanyii dhiiraati. Kanaaf deebiinsaa maal ta'a? Aarratti isa argamudha jechuudha. Gadameessa kan jedhu, ujummoo ovarii kan jedhu, saarviksii kan jedhu sirna wal hormaataa kan dhalaati jechuudha. Gaaffii 28ffaa. Amaloota armaan gadii keessaa amalli saallammeessoo dubartii irratti mul'atu kamidha? A. Sagaleen furdachuu. B. Mo'oof luqqeettuun ballachuu. C. Qaamaaf gatiittiin ballachuu. D. Maashaaleen guddachuu jedha. Yoon irra deebi'e gaaffichi amaloota armaan gadii keessaa amalli saallammeessoo dubartii irratti argamu kamidha? Sagaleen furdachuun kan dhiiraati. Mo'oo fi luqqeettuun ballachuun kan shamarraniiti. Qaamaa fi gatiittiin guddachuun kan dhiiraati. Maashaaleen guddachuun kan dhiiraati. Kanaaf deebiinsa baarratti isa argamu mo'oo fi luqqeettuun ballattuu inni jedhu deebii ta'a jechuudha. Gaaffii 29ffaa. Gaaffii 29ffaan dhukkuboota sirna wal hormaataa namaa armaan gadii keessaa baakteeriyaa heemoofilas duukeeriyaa jedhamu kan dhufu kami jedha? A. Abbaa seeruu. B. Fanxoo. C. Copxoo. D. Kilaamiidiyaadha. Isaan kana keessaati inni jalqabarra jiru abbaan seeruu kan jedhu heemofiiliyaa duukeeriyaatiin kan dhufu yoo ta'u, fanxoon kan inni ittiin dhufu tiraapiidiyam paaliidiyem kan jedhudha. Copxoon immoo niiseeriyaa gonooree kan jedhamudha. Kanaaf deebiinsa heemoofilas duukeeriyaa jedhamuun kan dhufu abbaa seeruu isa jiru filannoon keenya aarratti isa argamu ta'a jechuudha. Gaaffii 30ffaa. Caasaalee armaan gadii keessaa bakki fertilaayizeeshinii sirriitti geggeeffamu isa kamii jedha? A. Ovaarii. B. Ujummoo ovaarii. D. Gadameessa. C. Yeroo as keessaati caasaalee ovaariin naannoo kanaa, ujummoo ovaarii kan jedhu immoo yeroo tokko ujummoo ovaarii kan jedhu fakkii kanarraati naannoo kanatti isa argamu dhala. Kunoo xiyyi bakka jiru kuni ujummoo ovaariidha. Inni kuni gadameessa kan jedhudha. Naannoon kuni morma gadameessaati. Kanaafi deebiin keenya akka gaaffii armaan oliitti ujummoo fertilaayizeeshinii sirriin kan inni raawwatu ujummoo ovaarii bakka jedhamu kana keessatti jechuudha. Gaaffii itti aanu kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Baarra isa jirutu deebii ta'a jechuudha. Baa ujummoo ovaarii isa jiru. Gaaffii 31ffaa. Kan armaan gadii keessaa saphuupheen soorataa fuuncaa soorataa irraa kan adda taasisu kami? Saphuupheen soorataa A. Hariiroo soorataa walxaxaa ta'edha. B. Tartiiba hariiroo soorataa salphaa ta'edha. C. Hariiroo soorataa qabatamaa lafarratti hin argamnedha. D. Adeemsa orgaanizimiin tokko gosa nyaataa tokko qofaa sooratudha. Asirratti deebiin isaa kan deebii ta'u maalidha? Aarra isa jiru hariiroo soorataa walxaxaa kan ta'edha. Isa kana jechuun adeemsa orgaanizimiin tokko oliin nyaatu yookaan tokko oliin nyaatamudha jedha. Walumaa gala guyyaa har'aa gaaffilee kutaa 8ffaa qormaata kutaa 8ffaa kan baroota 2015 fi 16 keessaa filannoodhaan qopheessee isin shaakalchiise kan armaan olii fakkaata. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattanii fi karaa toora yuutuubii kootii naa barreessuu hin dagatinaa. Gaaffii gara fuulduraatti gaaffii qormaataaf isin qopheessuu isin hojjechuu kan danda'u karaa iimeelii yookaan karaa yuutuubii kootii naa erguu dandeessu qopheessiniifan deebisaa isin hojjedha. Gaaffilee yookaan viidiyoo yuutuubii kanaan torbeetti yeroo tokko dhiyaatu immoo argachuudhaaf yookaan akkasiin qaqqabuu fi yuutuubii kana sabiskiraayibii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha. Galatoomaa. Horaa bulaa. Galatooma.